gaafa seenaa yaadadhu hin qabne obboleessa kiyya jedhe. Garaa kee qarxa godhee irraa fudhadhe ilmoo garaa qabdu kanaa waliin ofirraa nikaa hiikee galcha. Laa nikaa hiiteen galchini haasii dhaltuun jedhe. Amma dhaltee fi haadha ijoollee meeqa qabdi? Gara ijoollee afuruma akkasiitiin geeffattee jirti. Ijoollee afuruma akkamii? Gaafa galee biqiltaan teebitii onna jedheetiin inni maatiin isaa hundi na soku didee asitti deebi'an. Garaa kutannaan dhiira caala. Dhiira sadii ofirraa qabdu caala garaa kutannaan. Wallaahi. Didee asitti biyya kanatti deebi'a. Egaa kennan leella koo No way. Waan inta kana kasadi qabaachuu kennan beeku. Goba lallaa jechuudha. Ayyee amma mee shamarran akkasii kanaani amanaatii itti kennaa jettaa immoo faatee ofirraa fageessaa. Isin warri biyya Arabaa jirtan kuni jaarsa keessanii hiriyyaa keessanii wal dubbisiisaa attam wal hin dubbisiisin attam. Ofii jaarsa qaban jettu zeddoo amma dhiirti sadii qabdii jetti astaghfirullah. Warri jaarsa qabdan akkamii wallaaltan qabeenya jaarsa keessanii. Sadii qabdee baradhaa warri hin beekne baradhaa. Keeticha tokko fi darsa. Lafa waan daddaadha. Haadha fuudhee galakkaa yoo amme wallaaltan tasa qayyaa eessa waliin nan homa hundaa sin barsiisan haadha fuudhee galakkaa nuti atti ibsaati. Sadii qabamu jetti ofii jaarsa qabdu. Allah jaarsa kiyya lama qofa qabate yaa jetti tun. Lama bara afaan itti jala nasiimmoo Arabaa naata Joosef ilaalaa deema. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh naani. Hundi keessanuu salaamatti sin jalaa qabeeshi. Urjii ta'a Useen waan jettu. Arabaa naata kutaalama. Lama qofa qabuun jiru subina ta'a bakki. Bakka haadha faate gaasee wal marraa asii baratte dhugaa rabbii ta duraa caalaa garaana nyaattee jirta. Wanni akkanaa kun Kaanaadaatti akkasitti hin deebineef ilaalchi kee gadi fageenyaan jabeessiti xiinsammuu keessa kaawwadhu. Okay? Ani wannoodha dhaga'i. Anuma rabbii kana garree. Wanni karaa kuni dubartoota birootittis haa baratu jedha. Dubartoota birootitti akka baratu abdiin qaba. Dhiirti tokko sooftiidhaa miti kan bishaan keessa buusanii bulbulamee darbu. Ammas maalidhaa jedhu karameedhaadhaa miti kan xuuxameetiin dhumatu jechuudha. Dhiirri tokko dubartiin takka sirraa jijjiiruu hin dandeessu yoo sammuun isaa kan jijjiiramu ta'e malee. Anamma isa sanii waadaa hamaa walirraa qabna. Duutee janaa'isaa kan kee yoo argee waan biroo keessa seenaa. Duutee janaa'isaa kan kee yoo arge waan biroo keessa seenaa. Addunyaa kanarra haga jiru si malee hin fedhu si malee hin fuudhu waan akkas isaa walii qabna waadaa akkas isaa walii qabna jechuudha. Kan obboleessa hangafaa irratti walii seenne. Waadaa san diigee da'iiqa taqa waadaa san diisiftee kaatee isiin itti heerumte maaliif sababa isaatiitu jijjiiramaadha. Anama sa'aatii biyya galee sanitti isiin ayyaana gabbaasee sitti heerumaa jechuun hin danda'a. Kan isiisan akkasii jijjiiramee isiisan wanna ta'e isiisan sadarkaa san hin gahee borullee ana sadarkama san hin gahee na dhiisa abdii qaba. Abadan mee dhiira dubartii jijjiiramte takka ta gammattee jiraataa fida hin jirtu hin argitan jechuudha. Garaan kan kee qulqulluu haa ta'u malee. Abadan simiitee gammachuudhaan hin jiraattu dhiirti takka. Simiitee gammachuudhaan hin jiraattu. Sibiiftee iyyuu deemtee inni kiyya keetiif ta biraa fuutee inuma hin jiraatu gammachuudhaan. Maaliif sunillee inni kidhaaf na fuute jettee innillee inni kidhaaf fuudhee Ooma takka faayidaa takka hin qabu. Inni illee keessa seenaa isii fuudhee malee jaalalaaf hin fuudhe amma. Inni keessa seenaa isii fuudhe malee jaalalaaf hin fuudhe. Gatii kana ta'eefi ana maalumatu iyyuu sammuu kiyya na qocha'e. Sammuu kiyya maal tana qocha'e. Sammuu kiyya maal tana hir'iseen. Kiyyaa miti ammas rabbiin kan keeti hin jenne. Anatu iyyuu kiyya jedhee anaaf isa waadaa walii gale malee rabbii kan keeti hin jenne. Waan rabbiin kan keeti hin jenne immoo giddiidhaan nyaachuu hin deemu. Garuu waada faate dhiironni Oromoo kun yeroo baay'ee faate organ jijjiiramuuf uumaa yeroo itti fudhatu maaliif garuu akka dubartii takka itti dhiirri keenya Oromoo kun faate takka warga takkana jijjiiramuuf yeroo dheeraa itti fudhatu maaliif?
Ani bakka jijjiirama kanatti dubartiin anaa yoomi dubartiin sareedha. Dhugaa rabbi dubartiin anaa yoomti dubartiin sareedha. Maal yoo jettanii dhiira tokko osoo ati isaan miidhamtee waggaa 4-5 isaa waliin jijjiirama fidaadhaaf uduu ati ilmoo tantee garaa obbaaftee maayisaanii kan keekiniinidhaan gubdu osoo ati kushiinaa madaam keessa dhaabattee isa jijjiiree obillee jijjiiraaf dhiiga kan kee akkanatti xabbootu argitu usuu ati waamee isaa waliin taatee si argitu deemtee janajjantee isuma sanitti heerumti jechuudha. Bakka kanatti dubartii komadha malee waan nama komadhu waan isin komadhu. Wanti jettee fi dhiyeenya kana dubartii wayii waan itti mattee as gara chaarjaa kanarraa mee qoy gara laaf muraasa. jaarsa. Dhufaa jenne dubartii. Argitee anaaf boru maaltu dhufaa boru anaa kan akkamitti na horata jettee maaf hin yaadneen akka waan ati takka qabaattee kaawwa isiin 50 qabduutitti adda of gootee isa kana janaacha. Adda of gootee isa kana heerumti. Boru isiillee lafuma gadhiisaa jechuudha. Isiin illee boru tama lafatti haftu tama onnatti haftu na aman. Tama lafatti haftu. Argitanii? Qatii kana ta'eef shamarran keenya warri dhiirti dhiiftee isin biraa deemte si dalchee si biraa deeme haa ta'u booyi fireendi taatanii yeroo dheeraa waliin deemtanii addaan deemtan haa ta'u abbaa faatii kan keessi kennanii addaan deemtan haa ta'uti obsa horadha. Bakka inni kallee kasi dhiisee si biraa deeme irraa tankaarfii 50 tankaarfadhu argamu. Argitanii boolla sii qote san isaaf isiin illee itti galanii kaanii gaafan gaabbee si barbaaduudha dhufa. Gaafa sammuu ati jechuudha. Sorry jettaan lafatti na sorry. Sorry ma so sorry naga jadi ni kai to so inni sibiro camman gaafati camma bira kaafadhu. Wallah kana mo karoora kiyya son. Nak dhufaa miti jaalalleen kee tokko yookaan immoo abbaa manaa kee tokko kan addaan baa nagaa jedhe osoo inni na biraan deemin biraa deema. Wallah osoo inni na biraa miila kaafatin biraa miila kaafadha. Maaliif na biraa miila kaafachuu sanuu akka birqeetitti ilaalanni waan ta'eef osoo inni na biraan deemin biraa deema. Wallahi. Aniin tun osoo dhiira ta'eetiin guyyuma takka birarraa fadheen guyyaa kana waan gobba. Sila akkam goota addunyaa. Wallah dhiirti ni jijjiiramti. Mana namaa dhiirti qarshii argannaa ni jijjiiramti wallaahi. Ani waa baay'ee arge wallaahi billaahi. Ilmoo garaa qabaaf jettee ufti gadi hin dhiisini. Ayyoo abbootti na gurgura jettee itti ufi gadi hin dhiisini. Dhiirti keessattuu qarshii argannaan dubartii isa bittu argannaan akka fooqiititti dhiirti ni jijjiiramti. Inshaallah odoo shansi dhalchaa jiraate dhiirri ni jijjiirama akka keetii miti. Ilmooti ya dhiisee eessa deema? Ilmooti ya ilmoo abbaan qabne gurgura guddisaa hin jiru deema. Akka kijibinka ana faana takka sobilla dhiirri fedhii beeytu. Dhiirri jaalala beeytu mallaqaan hin bitamtu yoo taaptaapin lubbuu isaa fuutee akkasitti bitame malee. Ijoolles nama dhibbaa soddoma tokko nama baaboo qabdanii min inatti dakkaabaas binaachuu boonatti moraaliin qabda waan takka echi. Gaa'ii sababuu afurnaan kutaa. Kutaa duubicha dhaggeeffachuuf silaamu doozim jedhee geemii taphataa irraa tajaajila namni 800 as hin jiru. Nama 800 keessaa immoo namni abaaboo afur guutu hin jiru. Hin haasa'u. Reediyoo abbaa keessanii argattanii eerfoonii gurra kaayyattanii jaartii teessan taaptaa godhaan dhaggeeffatanii hin haasa'u. Harkaa jijjiirama sagantaa kan jiran haasa'in kalaasaniifati wal fuuneetiin qeelatti argamuu qabna. Anillee sindii sooma booda kaayiroo dhufaa jira. Jaalattee natti deemtu tultullaa. Ana badan biyya kana keessatti hin heerumu. Akka waan poeet irraa dhiibee kaayiroo dhufeetitti uummanni Oromoo na saffarisan abadan heerumeetuma isaan hin gammachiisu. Karaa akka sadiif achi hidhatte kun argitanii abadan narraa hin argitan. Abadan. Koya ada kosa koy kairon tun jechu kairon tuni abaarsa maalii qabdi amala kairon sillee akkasitti si bochiftee lamman baffammoo deebitee namicha dhiiraa tokko dhiirallee miti sun biratti lombocaamii wayii deebistee akkasitti bochisaa jirti.
Maal jechuudha iccitiin kaayoo Kami jaalalatti kun. Lombo caamee tokko nagarre waan waslaattaa maqaa dhiiraa nyaata tokko akkanatti jaartiin tiyya kuweetiin deemtee akkanatti wallollee nagatteetiin akkasitti kabrootitti heerumtee lubbuu maanaa jiraattu dhee hoommenni gubbaa taa'ee ba'u tokko nagarre horii tokko. Sa'a maala? Kaayiroo jira asuma kaayiroo jiru kan Suudaanii jira. Inni Itoophiyaa jira naaf fakkaate isiin immoo kuweetiin jirti biyya tammatti bootta sanitti isa boochifte deebistee. Andeen sa januri yamu koyeti boya de guyya ta koyeti boye me ko un kolpe mane koyeti ay koyeti ya wallahi ko shina madam Jaarsa kiyyaa boo'e hin jettu. en ana kamitti boye beta akitti boye singande bara kamitti boye addan ture ji'a addan tenne wal argine sagalee isaa dhagaye inni sagalee tiya dhagaye sagalee addaan boonee ji'a tenne sagalee tiya dhagaye sagalee isaa dhagaye si jamni sooressaa ka inni imimmaan qabachuu dadhabe osoo inni imimmaan hin qabatin mandara naga gaafachuu biraalii ta'e akka nama biyya irraa galee kanatti silkii bitadhee mitare mandara hunda waliin gaya jedheetti biraalii ta'utumanni boonu. Dhugaa dhiira akka namicha sanii sarrabbi ganda keenya keessa miti aanaa keenya keessa miti Itoophiyaa keessa yoo rabbi xara keessa haa baasu dhiira akkasii. Ammoo jechuudha yoo inni kiitta akka ta'an jirtu maali beektanii gaafa Kanaadaa deemeetiin jedhee gaafa Kanaadaa deeme achi dhukka irraa kaasisiisee Kanaadaa keessa ispoonsara irraa ta'ee achi fidadha Itoophiyaa irraa haa qullaa bultu. Santu na keessa jira jaayinaa godhu. Haadha faadha isa san baay'ee jaalatana fakkaatte inni suni durbummaa sarara fudhate moo akkami baay'ee jaalatta namicha kana deddeebitee waa isaa dubbatta. Durbummaa jettu. Duraan durbummaa jettee amma batte malee. Gurraachi boonsuun gara laafoo na fakkaati. Gara laafoo dheessaa boona. Namni rifeensa bakka kana hin qabne abadan imimmaan isa hin qabu. Imimmaan hin bu'u namni rifeensa bakka kana hin qabne osoo namni du'ee jiru imimmaan hin qabu. Nama malaaxaa mi'a nama boo'u argitanii hin jiru bar malaaxaan dafee imimmaan hin qabu. Akka ati baantu dhiira sadira raafatee deemu bara akkam jedheetiin dubartii biyya arabaa ana biraa deemtee takka eegasiin kabiroo jaalattee heerumtee hiree isii haa bal'isu jedheetuma dhiisa malee miidiyaa gubbatti ba'ee akkasitti boo'ee colcolee dhiira likiskisee akkasii si jammara viidiyoo san hundaa wal dhugaa rabbi bira kuta dhugaa rabbi dhiira miti sun. Miidiyaa gubbaa akkasii boo'ee gara laafoo dhaggeeffadhu mee dhaggeeffadhu waa si hima dhagee bakka kanatti. Dhiira waraan hin boocifne dhiira waraan hin boocifne jaalalli yookaan ammoo illifi hin boocisan yookaan inni isii san irratti na dhaggeeffadhu kaasitti hima. Dubartiin takka takkas gantuudha bara. Wallah dubartiin takka takkas gantuudha. Isii tanaaf jecha haadhaan wal dhabee, isii tanaaf jecha abbaan wal dhabee, isii tanaaf jecha zarrii ofii hundaan wal dhabee, isii tanaaf jecha jechuudha kaayyoon mana barumsaa addaan kutee, isii tanaaf jecha waa 99 ta'ee booda sadarkaa baraachuu gara laafoo na dhaggeeffadhu, gara laafoo na dhaggeeffadhu. Na dhageekaa dhiira waan boocisu sitti hima dhage. Jaalala yookaan simmeetii isii bichaan ciisu